Akkam jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Global Media Corporation kanneen biyya keessa fi biyya alaa jirtan nageenyi keenya kabajaa bakka jirtatti sinaa qaqqabu. Kun qophii xiyyee qaroominaati. Qophii xiyyee qaroominaa keenya irraatiin immoo kalaqoota garaagaraa bakkeewwan garaagaraatti argamanii kalaqan deemnee dubbisnee tokko lamaan wantoota isaan kalaqan kan simbiraan geenyu ta'a. Qophii xiyyee qaroominaa keenya irraatiin immoo magaalaa Baatuu kolleejjii Pooliteekiniika magaalaa Baatuutti argamnee kan simbiraan geenyu ta'a. Qophicha waliin ani Leessa Dabbabasee waliin tura gamoo geessa kaameraatiin Caalaa Rundaasaana waliin jira hanga xumura qophii keenyatti nu waliin bu'a. Hayyee dhaggeeffattoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media Corporation kun egaa qophii xiyyee qaroominaati. Qophii keenya xiyyee qaroominaatiin ammoo kalaqa garaagaraa bakkeewwan garaagaraatti himaluudhaan yeroo hundumaa argannoowwan garaagaraa torbaniin kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa ammas immoo sababa kanaatiin ammoo kanuma bu'uureeffachuun istiidiyoo keenya magaalaa Adaamarraa ka'uun gara magaalaa Baatuutti himaluudhaan kolleejjii Pooliteekiniikaa magaalaa Baatuutti argamne kalaqawwan achi keessatti argaman tokko lamaan kan isin biraan geenyu ta'a. Hayyee heeyyamamaa ta'uu keetiif guddaa galatoomi. Galatooma. Maqaan koo Leenjisaa Firoomsaa Nagaashin jedhama. Muummee kolleejjii Pooliteekiniika Baatuutti muummee makaaniksii injineeringiin barsiisa. Hayyee meegaa akkama gaanuu maddiitti arginu egaa argannoowwan kalaqawwan garaagaraa qabdu isa kanaaf bu'uura kan isiniif ta'e maali? Hayyee akkuma tuukaaste kolleejjiin keenya leenjiin maddiitti tajaajiloota garaagaraa kenna. Bu'uura industrial extensionoota yookaan immoo bifa focal personitiin leenjiitiin cinaatti teknooloojii hojjenna. Teknooloojiin nuti hojjennu immoo ka'umsa kan nuuf ta'u qorannoo geggeessinaa gabaa irratti yookaan immoo market investigation qorannoo geggeessinaa. Qorannoon nuti community naannoo kanaarra jiru rakkoon uummata keessa jiru hawaasa naannoo keessa jiru maali kan jedhu qorannoo goonee booda teknooloojii kana hojjechuudhaaf propozaala dhiyeessina jechuudha. Propozaala yookaan immoo wixinee duraa rakkoo sana furu jennee yaannu gama risoorsiitiin gama humna namaatiin gama qabeenyaatiin gama maateriyaali barbaachisuun hunda erga propozaala dhiyeessinee booda erga mana hojiin xumurree booda gara hojiitti seenneeti hawaasa keenyaaf waan rakkoodha jedhamu leenjii biratti furmaata. Rakkoowwan sana furuudhaaf gara hawaasaatti gadi buutanii yeroo hedduuf mee waan akkasii yaaltanii beektu? Ayyeen almost guutummaa guutuutti duguugnee hojiirra deemnee qorannoon jiru rakkoon jiru guutuutti qoratameera jechuu hin dandeenyu. Garuu akkuma isin jedhee leenjii biratti hojiin kun waan hojjetamuuf leenjii paarishaalii leenjii leenjisna yookaan immoo dabareetiin leenjisna. Dabaree leenjisaan tokko leenjisee haga leenjii isaa xumuruutti leenjisaan reestii irra jiru immoo teknooloojii hojjeta jechuudha. Teknooloojii isaa sana hawaasa biratti rakkoo booldi ta'e uumame ispeeshaalii waaldaalee irratti. Ispeeshaalii nuti amma hawaasa keessa gad buunee qonnaan bultoota ruula addaa irratti gad buunee hojjechuu caalaa waaldaalee magaalaa kana keessa jiran waaldaalee gurmaanii jiran keessatti rakkoon isaan mudatee jiru irratti dura qorannoo geggeessina jechuudha. Mee kanaan wal qabatee akka mana barnoota kolleejjii Pooliteekiniikaa Baatuu keessatti mee barattoonni isin barsiiftaniin argannoowwan amma isin argattan wal taataniiti moo akka barsiisotaa qofaattidha argannoon isin amma argattan kun? Kolleejjii kana keessatti teknooloojiiwwan hojjetaman teknooloojiota gosa lamatu jira. Teknooloojiin tokko project based training kan jedhamutu jira yookaan immoo projektii leenjii irratti xiyyeeffate yookaan leenjii irratti hundaa'e jedhama. Inni fakkeenyaaf barataan tokko mana kana keessatti gulantaa tokko hanga sadiitti leenjii yoo ta'e fakkeenyaaf kaasaa jira. Tokko hanga sadiitti koorsota cover godhe yookaan immoo leenjii waggaa sadii kana jidduutti xumure projektii tokko jiddu galeessa godhamee hojjetamee fi projektii jalqaba hanga dhumaatti barate sana achi jidduutti appilaayi godhee xumura jechuudha. Fakkeenyaaf gara level 1tti jalqaba irratti gulantaa tokkoffaatti yeroo dhufu waa'ee beench workii barata yoo ta'e beench workii irratti maal akka baratamu gosa maateriyaalii maal fayyadama equipmentii maal fayyadama tuulii maal fayyadama achirra dizanaaf darbee immoo maashinoota gosa kan fayyadama kan jedhu level 1tti xumuraa jechuudha. Tuurra yeroo deemu gara opereeshiniitti ce'a akkuma maachurdi ta'aa deemu akkuma sammuu isaa dagaagfataa deemu guddachaa deema sadiirra gaafa ga'u garuu projektii qabatama bench workis touch godhu maashinii operation touch godhu wal qabsiisu yookaan immoo welding kan jennu kanas kan wal qabatu hunda daawwameeti gara project based training jitti dhufeeti projektii tokko hojjetee darbaa jechuudha. Projektii sana akka tarsiimoo baala taa'ootti yookaan immoo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatti kun dirqama barattootaati leenjifamtootaati jechuudha. Gara biraatiin immoo barsiisaan ofiisaa of danda'e akkuma siin jedhe rakkoo waaldaalee irra jiran adda baasee hojjetaa jiru. Kanaaf karaa lamaan hojjetama teknooloojii mana kanatti jiru. Qabatamaatti akkanaan jette fakkeenyaaf barattoonni
maashinii mana kanatti hojjetamu dhufanii barattoota keenya warra asirraa xumuree agarsiifnee teknooloojiiwwan hojjetaman agarsiifnee akkasitti hojjechuu dandeessu yeroo warra gurmaa'anii jiran agarsiifnee teknooloojii guddaa qarshii guddaa itti baasu ittiin dalagatee ittiin gurguratee jira. Mee kalaqaa egaa argattan kun egaa wantoonni egaa na duubatti argaman yookaan maddiitti argaman kun kalaqa isin hojjettanidha. Kalaqni kun mee maal jedhamu maqaa isaanii asumaan mee daawwattoonni keenya sirriitti haa hubataniiti. Hayyee teknooloojii nuti asitti arginu kun teknooloojii kana qofa miti kan hojjenne akkuma sila siin jedhe teknooloojiin kun mana kolleejjii pooliteeknikaa keessatti erga proposaalii dhiyaatee proposaalaan hojjetee booda waaldaalee bira dhaqa. Waaldaaleen ittiin hojjetaniiti hawaasa bira geessisu jechuudha. Akka salphaatti mass productionitti seenanii hojii oomishtummaa bal'aatti seenaniiti hawaasa akka isaan tajaajilaniif nuti daandii qabsiifna jechuudha. Kanaaf teknooloojiin nuti argan kun asumatti hojjenne muummee makaaniksiitti hojjenne akka carraa kan maddii jiru kun paper briquette machine jedhamti. Manual paper briquette machine jedhamti. Inni kun ammoo manual vermicompost sieving machine jedhama. Mee faayidaan isaanii hoo maal? Faayidaan isaanii manual paper briquette machine kun maal gooti? Ofii maashiniidha paartikiloota naannoo keenyatti argaman fakkeenyaaf biiroolee garaagaraatti argite bakka leenjii keenya kanattis baay'inaan hojiileen hojjetaman hojiilee waraqataan waan jiraniif waraqatootni yeroo baay'ee akka weesteejiitti waan nama rakkisaniif waraqanni erga bishaaniin nyaatame booda yeroo baay'ee shooppii keenya dhiphisuu naannoo irratti dhiibbaa qilleensaan geessisu isaan kun bakka tokkotti walitti dhufanii waraqanni yookaan immoo peeper gatamaan kan weesteej ta'e dhufeet bakka tokkotti bishaanitti dabalama. Sagaturaa kan jennu sun immoo yookaan paartikilii of wuudiin sunis inni diqqaaqiisaa inni daakuusaa dhufeeti itti dabalama lamaan isaanii reaakti godhe wal nyaata jechuudha. Wal nyaatee sagaggeessaa erga wal nyaatee booda guyyaa lama booda erga wal nyaatee booda adeesiif kan jennu jira adeesiif sun itti dabalama akka isaan wal qabatan godhachuudha. Inni naachuraal peeperiin ofii masaayyuu amala wal qabatu amala kollaa waan qabuuf wal qabata jechuudha. Erga wal qabatee booda achitti erga reaakshinii wal nyaachisnee booda meeshaa keenya erga wal nyaachisnee bishaan erga wal nyaatee booda asfinna erga asfinnee booda maashinitti keenya kanatti daballa achi booda kun keessaa baheeti inni dhaabbata ofiisaa dhaabbata asitti ganna keessatti nam'aa jechuudha. Egaa asitti gannaqne booda asiin inni kana keessatti ganname kun kanaan gadhiibama jechuudha. Okay. Nama gadhiibaa akkasuma maanuwaaliidha wasila sin jedheera maanuwaal briquette machine waan ta'eef kanumarraan gadhiibna inni asitti dabalame kun waraqannii fi sagaturaa wal nyaate kun bishaan keessatti wal nyaatee waan dhufuuf dirqama bishaansaa cuunfameetti as keessatti gogee qooree baachuudha. Inni qoora keessatti jalaan baamoo eessan baa? Asiin kana keessaan asiin kun amma kana keessatti kun gingishaadha asiin uramaadha. As keessaan gannamma bishaansaa osoo gamasitti nama keessaan asiin meeshaan as kaawwama asumatti nammaa jechuudha. Erga finne asitti maashinii keenya naqne booda kompoos maashinii keenya erga naqne booda kanaan gad puush goona jechuudha. Yookaan immoo kanaan pirees gadi goona jechuudha. Gadi goone booda sababni nu gadhiibnuuf waraqataa fi bishaan sun bishaan keessa jiru sun keessaa cuunfamee akka inni kompaaktii wal qabatuuf jechuudha. Erga wal nyaatee dhufee booda wal nyaatessi waraqataa fi sagaturaa lamaan isaanii waraqaanis qofaatti hojjetama. Sagaturaan walitti qofaatti hojjetama. Garuu moor kwaalitii kan qabaatu yoo miiksi ta'edha. Yoo walitti miiksi ta'edha. Sirriitti kan boba'uu danda'u jechuudha. Erga kanatti nammee sababa nuti kan puush goonuu fi bishaan keessaa waan finnu bishaan isa cuunfamee akka inni kompaaktii wal qabatu godhachuudha. Yeroo sana bishaan isaa isin keessaa nama salphaamatti kanaan keessaa fudhannaa jechuudha. Kanaan keessaa fuuneet iddoo barbaannu keenyetti deebinee ammas jala gashinee hojjennaa jechuudha. Yeroo kana kasalli gatiin isaa qaalii waan ta'ee jiruuf takkaffaa waraqanni sun naannoo biirooleetti rakkoo uumee jira. Rakkoon sun dhufee asitti immoo rakkoo kasalaa jira, hanqinni kasalaa jira. Amma kasalaa wal qabsiifne namoonni biqiloota kana muranii qilleensa maal dhiibbaa guddaa oolu kana hundaan bisaa jechuudha. Kanaaf sila sin jedhe nu biratti waan dibadu hin qabu deebee waan hunduu riiyuus ta'a rearreenji ta'a nan sin jedhe isa kana kanaaf oolachuudha. Takka waraqata seef godha. Lammaffaan mukeen bosonni uumamaa kan cicciramne godha. Kasalli gatiin kasalaa ol ka'insaan bitteen rakkoon maarketii infleeshinii rakkoo guddaa kan uumne tasumaan furmaata ta'a. Kalan amma nuyi argine haala salphaa ta'een kinoo asitti biiroolee garaagaraa keessatti waraqatoonni garaagaraa ciccitanii nama rakkisaa jiru. Asitti immoo deebi'anii faayidaa ooluu koottaa sin jechaa jiru gaa kolleejjii pooliiteeknikaa baatoti. Bishaan kanatti erga guunnee booda jalqaba guutuu qaba bishaan. Bishaan kanatti guunneeti akkuma barbaachisummaa itti hojjennutti jechuudha. Kanaaf sagaturaa keenya jalqaba sagaturaa keenya bishaanitti naqna jechuudha. Maaliif sagaturaan wayitii waan hin qabneef ulfaatina waan hin qabneef salphaatti bishaaniin akka hin baatamneef jalqabatti naqna.
reeshoo waan siriitiin hojjenna jechuudha. Reeshoo waan sirii jechuun waraqanni kiloogiraama tokko ta'e sagaturaan immoo kiloogiraama 3 jechuudha. Kun maaliif gargaara? Kun kompaakt yeroo ta'u amaluma mukaa ta'ee mukti amala boba'uu irratti baay'ee faastii waraqata jaala faastiidha. Lammaffaa immoo waraqanni boba'een turu. Kanaaf kan inni boba'ee turuu danda'u kan inni eelee jalas manda jaalas turee boba'uu danda'u paartikilii kana hojii wal nyaatee kompaaktii godha jechuudha. Lammaffaan immoo waraqanni kun paartikilii wudii kana caalaa dafee wal nyaata jechuudha. Haaluma salphaan bishaanitti toonammoo haaluma salphaan dafee wal nyaatessa geggeessa jechuudha. Erga wal nyaatee booda paartikilii kana hojiin erga wal nyaatee booda amma fakkeenyaaf lamaasaa wal nyaateera salphaatti wal qabata jechuudha. Yoo wal nyaatu sibiilli kun biyaasa guyyaa tokko kan guyyaa lama erga itti nannee booda kun as keessa jira akkuma argitan kan haala salphaatiin wal nyaatee jira jechuudha. Asitti mul'ataa jira. Kun waraqata kun biyyoo fakkaatu kun immoo sagaturaa sana yookaan immoo bullaa mukaa sana jechuudha. Egaa akkasitti wal nyaatee booda erga wal nyaatee sirriitti wal nyaatee furdatee booda maashinii keenya keessa dhaqanneeti bishaansa kana keessa cuunfee goskeeti kompaaktii godheeti bifa biriikii fakkaatu maashina argineen erga aduu keessa guyyaa meeqaf tura as keessatti? Saati kun sa'aatii 48 hanga sa'aatii 72 tura yookaan guyyaa lama hanga guyyaa 3 wal nyaatiinsa sirriitti wal nyaachuudha qaba. Erga wal nyaatu fakkeenyaaf utuu wal nyaatii yoo dhaqatte haaluma kanaan dhaqee kompaaktii ta'a jechuudha. Haalli kun kompaaktii yeroo dhaqu immoo kwaalitii isaa nu jalaa waan miidhuuf waraqanni kunii fi bullaa'aan mukaa kun sirriitti wal nyaachuu qaba. Mee garagaa kalaqa isa kanaatti haa tarrooti isa kana mee yaada gabaabaa nuuf kenniiti mee yeroo waliin deema. Okay, kunis akkuma salasiin jedhe manual vermi compost saving machine jedhama. Maashiniin kun maashinii moolditee yeroo jalqabaa akka jalqabaatti primarily kan hojjennedha. Secondary fooyyessinee kan hojjenne waaldaa bira jira. Waaldaa Taaddasaa fi Lalisee kan jedhamu bira jira. Hojiitti seenee jira. Waajjirri qonnaa bakka jiranitti waajjirri kan aanaa kan magaalaa dhufanii bakka arganitti waaldaaleen nurra simatanii fudhataniiru jechuudha. Kun akka modeelaatti kan keenyadha. Egaa vermi compost jechuun amma xiyyeeffannoo yeroo ammaa mootummaan xaa'oon uumamaa biyyuma keessatti hojjetamu sharafa biyya alaatiin dhufuun yeroon ga'u irratti rakkoon cimaan akka jiru waan barameef lammaffaa immoo biyya keenya keessattis rakkoon xaa'oon ammayyaa sun geessisaa jiru fertilizer yookaan gabbina biyya irratti rakkoon geessisaa jiru suma argaa jirrudha jechuudha. Kanaaf xaa'oon biyya alaatii dhufu kun kan yuuriyaa jennu sun ispeeshaalii daanjeriidha jechuudha. Qonnaan bulaa biyya keenya argitee ta'utti yeroo isaan itti midhaan mataa isaanii fayyadaman waggaa lammaffaatti biyyoon sun baay'ee gabbinni isaa gadi bu'a. Lammaffaa kennuudhaaf sadaffaa kennuudhaaf qonnaan bultoonni keenya baay'ee rakkatu jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoo mootummaan kenne xaa'oo uumamaa qonnaan bulaan kamiyyuu naannoo isaa jirutti xaa'oo uumamaa akka hojjetu kallattii mootummaan kaayarra dhaabbanneeti waaldaalee dubbisne. Waaldaalee dhimma kanarratti gurmaa'anii vermi compost hojjetan dubbisne yeroo dubbisnu maal argine haaluma gaariitiin xaa'oo hojjetatu haaluma gaariitiin compost hojjetu compost hojjetataniiti compostii sanaaf galteen guddaan raammoodha. Raammoon sun biyyee isaanii dhoqqee isaa walitti qabatanii keemikaalatti naqan sana nyaateeti gara daakuu jajjabaataatti jijjiiraaf dhoqqee sana jechuudha dhoqqee isaa. Erga nyaatee immoo raammoon sun hin barbaadamu. Raammoo sanaaf daakuu sana adda baasuuf rakkatu yeroo baay'ee. Sanaaf aduutti baasaniiti karaa lowest ta'e karaa traditional ta'e karaa aadaatiin aduutti baasaniiti aduu keessaa akka raammoon baqatu taasisu jechuudha. Erga kan argine rakkoo ta'uu isaa erga argine booda waa'ee nootti kana teknooloojii isaan hojjennuuf jennee teknooloojii kompoostii isaanii san xaa'oo uumamaa san biyyoo isaa fi raammoo isaa osoo miidhameen raammoo tokko kiloogiraama tokko birrii cimaatiin bitu waan ta'eef raammoon ishee osoo miidhameen erga hojii ishee hojjettee booda hojii biraa akka isheen hojjettu xaa'oon sunii fi biyyoon sunii fi raammoon sun kan adda baasu maashinii vermi compost saving machine jedhamu kan hojjenneef jechuudha. Finnee asitti nannaa jechuudha. Erga asitti nannee booda wanta asitti nanne sun asirraan gingishaa kanatti gad darbachuudha. Sana booda kana naanneessin. Gingishaatiin erga darbinee booda salphaatti kanas keessa jiramu kun jiidhina waan qabuuf jiidhinni kompoostii sana kanaan rukkutama. Kanaan rukkutameeti jiidhaan sun akka inni gargar babattanamu godha. Gargar babattanamee akka inni gara daakuutti jijjiiramu godha. Salphaatiin haala salphaatiin yoo akkas goonu wanta achiin gad namme jiidhinsa achiin qabee kun warga gad isiisiiseeti gingishaa jechuudha. Erga gingishee booda isicha barbaadamu sana xaa'oo sana asiin gadi buusa jechuudha. Maashinii vermi compost saving machine jedhamu kan hojjenneef jechuudha.
Baay'ee gaariidha. Egaa wanta tinaaf kaaftee egaa rakkoowwan illee gama qotee bulaatiin akkasuma xaa'oo uumamaatiin wal qabsiistee tati kan naa kaaftee karaa gabaabaatiin biyya keenya amma yoo ilaalte baay'een kalaqa akka kanaa kana nama dhufee asitti barate yookaan argetu waa'ee kalaqaas jiru kana hubata malee baay'inaan biyyoota biraarratti babal'atee sirriitti baadiyyaa hunda wal ga'ee egaa haalli adda addaa nama mijachuu danda'a wal hin geenye. Kanaan wal qabatee biyyi keenya fakkeenyaa fi amma maashina kana halarraa too galchitee gatii guddaa baasti. Wanta immoo naannoo keenya irratti argamu meeshaalee gatamoodha jedhaman deebi'amee asitti faayidaa argataa jira akka tammanaa kaastanii isaan kanaanati dhaamsati qabdu maali jettame? Egaa dhaamsani qabu akka waliigalaatti teknooloojiin guddisuu irratti amma inni hafa jechuudha. Ispeeshaalii biyya kana keessatti teknooloojiin baay'ee jalqabbii irra hin jiru. Yoo jiraates magaalota marra malee gadi bu'ee baadiyyaarra rakkoon qonnaan bultoota keenya bira jiru umurii ma'aniifatti alanne kana keessatti argite qonnaan bulaan keenya amma sangaa maan oofaa sangaa maan qotaa garuu sangaan lama guyyaa tokkotti nama tokkoon hojii hojjetaa oola jechuudha. Sun kan wal qabatu biyyeen kan wal qabatu oomishaan kan oomishtummaan kan wal qabatu akkuma jirutti ta'e teknooloojiin gadi bu'ee qonnaan bulaa bira hin jiru. Qonnaan bulaa bira hin geenye. Akkasuma waaldaalee biras rakkoo cimaa jira jechuudha. Waaldaaleen yeroo gurmaa'an bakka leenjiin itti kennamu, bakka leenjiin itti teknooloojiin itti hojjetamu, bakka industirii bakka kaampaanii garaagaraa deemanii akka isaan muuxannoo gaggaarii fudhatanii teknooloojiin biyya keenya keessatti akka aadeffamu, akka guddatu, akka dagaageffamu gara magaalaatti yoo dhufe walirra waraabuuf waan toluuf mootummaan kana haaluma salphaatiin haala tokko mijeessee koreen teknooloojii qindeessaan teknooloojii biiroolee kolleejjotaa irra waan jiraniif isaan kun walitti dhufanii wal dubbisanii hariiroon relationshippiin osoo cimeetu jiraate teknooloojiin bakka hunda jiran hin waraabama jechuudha. Teknooloojiin nuti akkuma beeknu hin waraabna. YouTube irraa ilaalla, Google goonetee ilaalla, rakkoo qonnaan bulaa bira jiru wajjin wal bira qabne ilaalla. Inni hojjetama biyya keenyatti hin danda'ama, maateriyaaliin arganna, meeshaalee isaan arganna, faayidaa irra monoolaa kan jedhu giddu galeessa goonee hojjenna jechuudha. Kanaaf walitti hidhamiinsi sun akka jiraatuuf kanarratti sektara kana warra hoogganan irratti xiyyeeffatanii osoo hojjetanii jechuu barbaada. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa kolleejjii poolii teeknikaa Baatuu keessatti egaa leenjisaa Firoomsaa Nagaash waliin egaa kan taasifne kana fakkaata. Qophii birootiin immoo deebinee hanga walitti dhufnutti nagaatti nuuf tura.